kophaa moof qabaachaa ture irraa kan ka'e ajjecha artisaa Haacaaluu Hundeessaa akka sababatti godhate eega mana hidhaatti nu ugguree nu kaa'ee kun waggaa tokko ta'ee jira jedhan. Kanaaf adeemsa jirurraa akka hubannetti murtii manneen murtiitiin kennaman karaa seeraan ala ta'een cabaa lammiileen himannaan irratti banamerraa bilisa jedhamanii humnoota mootummaatiin butamanii gara mana hidhaa biraatti yeroo geeffaman yeroo tokko tokko ammoo as buuteen isaanii yeroo dhabamsiifamu arginee jirra jedhan. Beellama kibxata dabree mana murtii olaanaa federaalaa Lammaddii Ridataa dhaddacha yakkaa shororkaa fi dhimma heeraa irratti obbo Jawaar Mohaammed, obbo Baqqalaa Garbaa, obbo Hamzaa Booranaa, obbo Dajanee Xaafaa fi obbo Amaan Qaallutiin alatti hirmaattonni galmee himata obbo Jawaar Mohaammed jalatti himataman argamuunis gabaafamee jira. Jawaar Mohaammed, obbo Baqqalaa Garbaa, Hamzaa Booranaa fi Dajaneen immoo iyyata beellama dabree irratti dhiyeeffatan malees kibxata dabrees iyyata biraa gamaa bukaatota isaaniitiin dhaddachaaf dhiyeeffataniiti jiran. Abbaan halangaa bukaattonni waa'ee hidhamtoota fedhii isaaniitiin dhaddacharraa hafan dubbachuuf adeemsi seeraa akka hin heeyyamamne himuun abukaattonni waa'ee hidhamtoota afran akka hin dubbanne manni murtichaa carraa akka hin kennine gaafatanii haa ta'u malee manni murtichaa abukaattonni himatamtoota yaada isaanii akka dhiyeessan carraa kennee jira. Hidhamtoonni siyaasaa dhaddacharraa hafuu wajjin wal qabatee manni murtichaatis iyyannaa hidhamtoota siyaasaa kanneen erga ilaaleen booda sababa himatamtoonni afran dhaddacharraa hafuuf dhiyeessan quubsaa kan taane himee jira. Bakka himatamtoonni kanneen hundi qaaman argamanitti qofa dhimmichi ilaalama dirqamaan dhiyaachuu qabu jechuun adoolessa 20 akka bara 2013tti bulchiinsi mana hidhaa Qaallitti hidhamtoota siyaasaa kanneen akka dhiyeessu manni murtii ajajee jira. Manni murtii olaanaa federaalaa Lammaddii Ridataa dhaddachi farra shororkaa fi akka dhimmoota heeraa lammaffaa namoonni ajjecha artisaa Haacaaluu Hundeessan himataman 3 balleessota kan jee torbii kana keessa ture. Himatamtoonni manni murtichaa yakka raawwachuu isaanii mirkaneesseen jira ja'a kanneen himatamaa tokkoffaan Xilaawun Yaamii, himatamaa lammaffaan Kabbadaa Gammachuu, himatamaa sadaffaan Abdii Alammayyooti. Akka manni murtichaa jirutti ajjechaa san harka isaatiin kan raawwate himatamaa tokkoffaa Xilaawun Yaamiiti. Garuu Xilaawun Yaamii ajjechaa san an hin raawwanne jee ture. Yeroo qorannoon gaggeeffamu humnoota mootummaatiin reebame ajjechaa sana raawwadhe jee akka amanuuf dirqisiifamuu isaa himee ture. Manni murtichaa jecha ragaaleen namoota abbaa halangaa dhiyeesse kan 10 kennan ragaalee sanada abbaa halangaa dhiyeesse jecha amantaa fi waaqii himatamtoota akkasumas jecha ragaalee ittisaa himatamtoota ilaaluusaa himee jira. Himatamaa tokkoffaa kan ta'ee fi kallattiin artisti Haacaaluu Hundeessaa shukutiin ajjeesuun kan himatame Xilaawun Yaamii yakkicha akka hin raawwannee fi wayita poolisiif jecha kennuus reebamaa dirqamaan ajjeeseen jira jechuun jecha kennuu isaa himee ture. Haa ta'u malee manni murtichaa Xilaawun Yaamii yeroo akkaataa yakkichitti raawwatame poolisitti agarsiisu dhiibbaa malee bilisa ta'ee ibsaa akka ture viidiyoo waraabameerraa hubadhe jechuun himee jira. Xilaawun Yaamii sababa reebicha irratti raawwatame miilli isaa miidhamuu himee kan ture yeroo ta'u manni murtichaa garuu Xilaawun akkaataa yakkichitti raawwate yeroo poolisii agarsiisutti bilisaan soso'aa akka turee fi godaannisaa sababa reebichaatiin irratti uumame akka hin qabne hima. Dabalataan manni murtichaa ragaaleen ittisaa himatamaan tokkoffaa Xilaawun Yaamii dhiyeesse jecha wal faallisee je akka manni murtii jirutti Xilaawun Yaamii mari'atee itti qophaa'ee bu'aa siyaasaaf jecha kana raawwachuu himuun labsii dhimma shororkaa dabruun balleessaadha je. Yakki kunis waggaa 15 hanga umrii guutuu yookaan du'aa dabsiisuu mala jamee jira. Manni murtichaa himatamaa lammaffaa kan ta'e Kabbadaa Gammachuutis balleessee jira kan je yeroo ta'u wantoota manni murtichaa akka ragaatti fudhate keessaa tokko waraabbii sagalee bilbilaati. Manni murtichaa Kabbadaa Gammachuu qaamolee seeraatiin yeroo barbaadamaa turetti baqachaa turuu fi yeroo sanis baqachaa jiraachuu isaa nama biratti bilbilaan himaa ture ja'a. Sagaleen turis bilbiluma isaa keessatti waraabamee ja'a manni murtichaa. Kana malees jechi ragaalee ittisaa himatamaa lammaffaa kanneen wal faallessu akka ta'e manni murtichaa himee jira. Kanaafis Kabbadaa Gammachuu seera yakka bara 1996 baay'ee keeyyata 540 dabruun yakka ajjechaa idilee raawwachuun isaa akka mirkanaa'e manni murtichaa hime. Yakki kun hidhaa waggaa 5 hanga 20 adabsiisuu mala je. Kanaan dura Kabbadaa Gammachuu himatamaa tokkoffaa kan ta'e Xilaawun Yaamii rukunii haasaamnuu jedhanii gochaa saamicha raawwachuuf waliigalteen deemuu isaanii himamee ture jedhama. Gama biraatiin himatamaa mirga wabiitiin bahee dhimma isaa alarraa hordofaa ture Abdii Alamayyoo balleessee jedhamee waan mirkanaa'eef to'annoo jala oolfamee gara mana sirreessatti akka deebifamu manni murtii ajajee jira. Abdii Alamayyoo yeroo ajjechaan sun raawwachuu arge qaama seeratti beeksisuu dhiisuu isaatiin seera yakkaa bara 1996 bahe keeyyata 443 muraata akka adabruu isaa manni murtii jala murtii kenne. Dhumarratti manni murtichaa murtii adabbii kennuuf yaada adabbii cimsuu fi salphisuu kan himatamtootaa fi abbaa halangaa dhaga'uuf akka lakkoofsa Itoophiyaa adoolessa 8 bara 2013tti beellamee jira. Artiist Haacaaluu Hundeessaa ganna tokko dura
waxabajjii 29 bara 2020 galgala keessaa toora sa'aatii 3 walakkaa irratti magaalaa Finfinnee naannoo kondominiyeemii Galaanitti konkolaataa isaa keessatti ajjeefamuun ni yaadatama. Ajjechaa saniin namoonni shakkaman 4 to'annoo jala oolfamanii dhimmi isaanii ganna tokkoof mana murtiitti ilaalamaa ture. Garuu dhimmi artistii Haacaaluu Hundeessaa waggaa tokko oliif lafarraa harkifataa yoo nagee yeroo sanitti qaaman konkolaataa Haacaaluu keessa waliin tan turte Laamroot Kamal manni murtii bilisa jeeni ture. Ajjechaa rifaa isaa san haala qindeessuu ishee kan agarsiisu ragaaleen namootaa fi sanadootaatis waan hin argaminiif bilisaan akka gadhiifamtu manni murtii ajajee dabarsuun isaa ni yaadatama. Garuu abbaan alangaa waliigalaa murtii laatamee mormuun gara mana murtii waliigalaa federaalaatti ol iyyannoo dhiyeeffatuun baay'ilamaan qabamee jira. TPLF akka dhukaasa dhaabu hawaasni idil addunyaa dhiibbaa taasisuu qaba jechuun mootummaan Itoophiyaa kan gaafate torbe kana keessa ture. Mootummaan federaalaa dhukaasa dhaabu addatti labse TPLF akka simatee waliigalticha kabajuuf hawaasni idil addunyaa dhiibbaa akka irratti uumaniif ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa gaafatee jira. Dubbi himaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaa ambaasaadar Diinaa Muftii ibsaa kennaniin qaama naannicha keessa jiru waliigaltee dhukaasa dhaabu akka simatu yoo hin taasifamne nageenya dhaabbilee eeguu yoo hin danda'amne baankonni telekominikeeshinii fi tajaajilli balalii akka itti fufuuf dirqisiisuu hin dandeenyu jedhan. TPLF waliigaltee dhukaasa dhaabuu akka fudhatu ibsuun haal duree dhukaasa dhaabuuf qabxiilee 7 tarreesse keessatti hidhattoonni naannoo Amaaraa fi loltoonni Eertiraa naannicha keessaa bahanii iddoo waraanichaa dura turetti deebi'uu akka qaban gaafatee jira. Kana malees lolaa ji'oota 7 naannicha keessatti tureen sarbamiinsi mirgoota namoomaa dhaqqabe qaama walabaan akka qoratamuu fi tajaajilli ibsaa telekoomii fi balaliin xiyyaara dabalatee bu'uuraaleen misoomaa tajaajila kennuutti akka deebi'an gaafatee jira. Mootummaan federaalaa gama isaatiin tajaajilli kunneen akka itti fufaniif gartuun biraatis dubbii barbaachisaa of qusachuu qabaa jedhan ambaasaadar Diinaan. Kana jechuun mootummaan naannoo Amaaraatis TPLF waliin lolatti seenuuf dhaadachaa jira. Dabaluunis ambaasaadar Diinaan deeggarsa namoomaa kennamuu hundi nageenyi eegamee daangaa naannichaa dhaqqabuun yeroo san mirkanaa'uu qabaa jedhan. Addatti dhukaasa dhaabuu labsuu namoota baay'ee ajaa'ibsiisuun murteen sun kan tasa murtaa'ee miti hanjaan dubbi himaan ministeericha mootummaan Itoophiyaa yoo filatamee filannoon booda qaamolee dhimmichi ilaallatu wajjin mari'achuun barbaachisaadha jedhee yaada kan jedhe ambaasaadar Diinaan. Mariin kun qondaaltota sadarkaa gadii fi miseensota TPLF akka hirmaachisuuf yaadame kaasaniiti jiran. Sarbamiinsi mirgaa naannichaatti dhaqqabee jira jedhamee dhaabbanni biyyoota gamtoomanii fi komishinii mirga namummaa Itoophiyaa qorannoo walta'iinsan gaggeessan mootummaan Itoophiyaa ni deeggara jedhan. Deetaan ministeera dhimma alaa ambaasaadar Redwaan Hussein akkaataa itti dhukaasa akka dhaaban yeroo ibsan hooggantoonni siyaasaa fi waraana TPLF ajjeefamuu fi hidhamuu akkasumas hooggantoota TPLF hafan muraasa qabuuf jecha waraana itti fufsiisuu waan hin barbaanne fi jedhan. TPLF kan ji'oota 8 booda deebisee Maqalee to'atee ibsa yeroo lammaffaa baasen hidhattoonni naannoo Amaaraa Tigraay keessaa akka ba'an ibsa isaa keessatti waamicha dhiyeessee jira. Ibsa kana keessatti hidhattoonni humna addaa naannoo Amaaraa fi hidhattoonni birootis haal duree tokko malee saffisaan naannicha gadhiisanii ba'uu akka qaban akeekkachiisee jira. Hidhattoonni naannicha keessaa osoo hin baane yoo hafan garuu tarkaanfii barbaachisaa mootummaan naannoo Tigraay ni fudhata jedha. Miidhaa lola dhufuun uumamuu maluuf itti gaafatamummaa kan hin fudhanne ta'ullee TPLF akeekkachiisee jira. TPLF kan lola sadaasaa 2020tiin magaalaa guddoo naannoo Tigraay gadi dhiisee ji'oota 8 booda Maqaleetti deebi'ee dhukaasa dhaabuuf haal dureewwan kan tarreesse torbee kanarraa kan turan dhukaasa dhaabuu 20 akka baay'oon dhimmoota ijoo lama mootummaa Itoophiyaa torban kana keessatti dhimma naannoo Tigraay wal qabatee murteessee beeksisuu hordofee kan bahe fakkaataa jiran. Mootummaan federaalaa jalqaba torban dabreeraa raayyaa ittisa biyyaa opereeshinii waraanaaf gara Tigraay imalee ture baasuun labsii waraanaa dhaabuu kan labse yeroo ta'u itti aansuun ammoo rakkinicha mariidhaan hiikuuf yaada akka qabu ibsee ture. Raayyaan ittisa biyyaa akkasumas loltoonni Eertiraa naannicha gadhiisuu isaanii hordofee humnoonni Tigraay magaalaa guddoo naannichaa Maqalee dabalatee naannichatti deebi'anii to'ataniitti jiran. Haa ta'u malee dubbi himaan TPLF obbo Geetaachoo Raddaa hidhattoonni isaanii lola akka itti fufan Rooyitersitti himaniitti turan. Kana malees obbo Geetaachoon barreeffama gabaabaa fuula Tiwiitara isaa irratti adoolessa 8 bara 2020 akka barreessaniin mootummaan Abiyyi Ahmad qotee bultoota naannoo Amaaraa meeshaalee waraanaa irratti fe'ee lolaaf qopheessaa jiraachuu dubbate. Humna haadholii Tigraay ajjeesuuf dhufu araarama tokko malee kan adaban ta'uu akeekkachiise. Ibsa mootummaa Tigraay jechuun obbo Geetaachoo Raddaa fuula Tiwiitara isaa irratti kan maxxansaniin dhukaasa dhaabuun dura haal dureewwan guutamuu qaban jedhan tarreessaniitti jiran. Xiinxaltoonni
dhimma naannichaa hordofan garuu mootummaan haal duree dheeraa garee Tigraay dhiyeesse kana ni fudhata jedhanii akka hin yaadne himaniiti jiran. Haal dureewwan qabxii torba of keessaa qabu gareen TPLF kan lafa kaa'e yeroo ta'u humnoonni Amaaraa fi Eertiraa Tigraay keessaa akka ba'aniif lafa waraanaa duraan turanitti akka deebi'an gaafate. Dabalataan qaamni walabaa sarbamiinsa mirgoota namoomaa naannicha keessatti mudate qoratu dhaabbata mootummoota gamtoomaniin akka hundaa'uu fi kanarratti waliigalteen akka jiraatu gaafata. Kallattii hundaanuu deeggarsi namoomaa danqaa hin qabne uummata Tigraay biraa akka ga'u ibsi kun ni gaafata. Kanneen lola kanaan buqqa'anii fi baqatan akkasumas kan qubsiifaman bakkatti akka deebi'anis gaafatee jira. Gama biraatiin tajaajilli bu'uuraalee misoomaa kanneen akka baankii, koominikeeshinii fi kanneen biraa akka bakkatti deebi'anillee gaafate. Kana booda mariin taasifamu heera biyyattii kan bu'uureeffatedha kan jedhe ibsi TPLF mootummaan naannichaa kan karaa dimokiraatawaa ta'een filatameef beekamtiin akka kennamullee gaafatee jira. Namoonni siyaasaa fi waraanaa Tigraay irraa hidhaman akka hiikaman kan gaafatu ibsi TPLF irraa beekuun kanneen hojiirra ooluu isaa qaamni idil addunyaa hordofuu akka jiraatullee haal duree kana keessatti eeree jira. Gama kaaniin mootummaan naannoo Amaaraa kan kanaan dura lafa humnaan na duraa fudhatame humnaan deeffadhe jee laficha gadi hin dhiisu jechuunis ibsa baasaa jira. Pirezidaantiin naannoo Amaaraa obbo Aganyaaw Tashaagar ibsa tibbana kannaniin dhimmi walqaa'itti Xagadee Caalamtii fi Raayyaa kan Amaaraa ta'uu mirkanaa'ee faayiliin cufamee jira jechuun irra deebinee mirkaneessinee jirra jechuun haleellaa raawwatu dura akka dhaabbatan himaniiti jiran. Yeroo ammaa magaalaa Maqalee dabalatee bakkeewwan naannichaa baay'een humnooti Tigraayin kan to'ataman yeroo ta'u mootummaan federaalaa kanneen mootummaa waliin hojjetaa turan irratti ajjeecha raawwachaa jira jechuun himatee jira. Waraanni TPLF magaalota gurguddoo naannoo Tigraay keessa jiran kanneen akka Maqalee, Shiree, Aksumii fi kanneen biraa keessatti konkolaataan magaalaa keessaa naanna'uun gammachuun dhiichisaa jiraachuu viidiyoon marsaalee hawaasaa irratti ba'aa ture ni mirkaneessa. Mootummaan Itoophiyaa imbaasilee fi qoonsilaawwan cufuuf deemuu adda baasuun murtii yeroo irraa ga'uu isaa kan dhagahamee torbee kana keessa ture. Cufamuu imbaasilee fi hojjettoonni imbaasii keessa jiran kanneen hammi isaanii olaanaa ta'an hirrifamuun kufaatii diinagdee fi dippiloomaasii biyyattii keessa jirtu kan agarsiisus jedhamee jira. Muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmad dhiyeenya kana paarlamaa biyyattii irratti haasawa taasisaniin biyyattiin imbaasilee fi qoonsilaawwan 60 qabdu keessaa harka walakkaan akka cufuuf jirtu dubbachuun isaanii ni yaadatama. Akka sababatti murtii kanaaf kan isaan kakaase baasii mootummaa hir'isuuf hojii dippiloomaasii ejensiiwwan hawaasaa diyaasporaatiin akka hojjetaman jajjabeessuun kan yaadame ta'ullee ibsamee jira. Mootummaan Itoophiyaa imbaasiiwwan isaa jajjabeessuu osoo irra jiraatu walakkaan cufe karaa Eertiraa filachuun biyyattii kufaatii hamaaf saaxiluu mala jechuun ogeeyyoonni dubbachaati jiran. Akka gabaasa Maaladaa miidiyaatti imbaasileen yeroo ammaa akka cufamaniif xalayaan dhaqqabdee 17 yeroo ta'an meeshaaleen waajjiraatis akka deebisan beeksisaati jiru. Imbaasilee hin cufamne keessas hojjettoonni baay'een akka hir'ifamuuf jiran gaafatamaa jira. Imbaasota Itoophiyaan cufuuf xalayaan dhaqqabdee keessaa qoonsilaa Los Angeles, Frankfurtii fi Minnesota ta'uunis gabaafamee jira. Kanneen xalayaan hin dhaqqabin garuu akka cufamaniif murtee yeroo ragaan Ireland, Cairo, Brazil, Australia, Cuba, Jakarta, Oman, Bahrain, Morocco, Algeria, Abidjan, Abuja, Senegal, Zimbabwe fi Gadaariif ta'uun gabaafamee jira. Kanumaan wal qabatee maddi oduu Addis Standard dhimmicharatti gabaasa adoolessa 8 bara 2021 qindeesseen hojjettoonni imbaasii Itoophiyaa Washington DC jiran hojjettoota 18 gara biyyattii yaamaniiti jiran. Kana malees hojjettoonni ergamaa fudhatanii dhaabbata mootummoota gamtoomanii keessa jiran 5 gara biyyattii yaamanii kan jiran ta'uu walumaa galatti hojjettoonni Itoophiyaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii keessaa qabdu gara 3tti gad bu'uunis gabaafamee jira. Imbaasii fi qoonsilaawwan Itoophiyaan cufuuf jirtu kun adoolessa 20 takka bara 2020 takka irraa kaasee kan hojiirra oolu ta'uu maddeen oduu garaagaraa gabaasaati jiran. Loltoonni Itoophiyaa waraana Tigraay irratti hirmaatan ergamaa nagaa eessisuu dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti akka hin hirmaanne Ameerikaan kan gaafate torbee kana keessa ture. Walitti qabaan koree hariiroo dhimma alaa Ameerikaa Seenaatar Bob Menendez loltoonni Itoophiyaa waraana naannoo Tigraayitti hirmaatan sarbamiinsa mirgaa raawwachuu keessaa qooda akka hin qabne hanga mirkanaa'utti ergama nagaa eessisuu yoonnitti akka hin hirmaanne gaafatan. Seenaatar Bob Menendez xalayaa adoolessa 7 bara 2020 akka barreessaa olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antonio Guterres barreessan kanaan kan gaafatan. Waraana Tigraayitti ji'oota 9 gaggeeffame keessatti miseensonni raayyaa ittisaa Itoophiyaa
loltoonni Eertiraa fi hidhattoonni biroos ajjechaa jumlaa gudeetti namoota nagayaatti yaadanii ajjeesuu fi yakkoota waraanaa biroo irratti hirmaachuu isaanii ragaaleen agarsiisan jiraachuu ibsan. Itoophiyaa keessatti waraanni suukanneessan lola naannoo Tigraay keessatti qaamolee hirmaatanii fi loltoonni raayyaa ittisa biyyaa mirga namoota nagaa Tigraay sarbanii jiru jedha xalayaan Bob Menendez barreesse. Itti fufuun loltuun tokko wanti duraan hojjete nagaa eegumsatti yeroo hirmaatu amala akkamii akka qabaatu agarsiisa kan jedhe Bob Menendez. Loltoonni sarbamiinsa akkasii raawwachuu baratan koofiyaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii waan godhataniif amalli isaanii ni geeddarama jechuu miti jedhan. Loltoonni sarbamiinsa mirga namoomaa dhaqqabsiisan nagaa eessutti hirmaachuun miidhaa dhaqqabsiisu bu'uureeffachuun loltoonni waraana Tigraayitti hirmaatan ergama nagaa eegumsarraa ugguramuu qabus jee jira. Seneetar Bob Menendez adeemsi qorannoo dhaabbilee walabaataan kanneen akka Komishinii Mirga Namoomaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii faadhaan hanga mirkaneeffatutti akka hin hirmaanne dhorkamuu qabu jee. Menendez xalayaa barreesse keessatti Itoophiyaan erga nagaa eegsisuu dhaabbatichaatiif loltoota hedduu kan gumaachitu ta'uu eeruun loltoonni nagaa eegumsaaf bobbaafaman waraana Tigraayitti hirmaachuu isaanii dursa qulqulleeffachuu qaba jechuunis gaafate. Oduma walqabateen Ameerikaan Tigraay keessatti dhukaasa dhaabuuf mariin barbaachisaa ta'uu kan himte torbee kana keessa ture. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Antoonii Bilinken kibxa dabree toora tiwutara isaanii irratti akka barreessanitti dhimma kana irratti muummee ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed waliinis dubbachuu beeksisanii jiran. Bilinken humnoonni Eertiraa fi naannoo Amaaraa guutummaan guututti Tigraay keessaa akka baaniif aangoonni ammoo namoota gargaarsa barbaadaniif deeggarsi namoomaa hin daangeffamne nagayaan dhaqqabuu isaa akka mirkaneessanis gaafatanii jiran. Haa ta'u malee humnootiin finciltoota naannoo Tigraay fi milishoota fi humnoonni addaa naannoo Amaaraa gama daangaa naannolee lamaan irratti waraana haaraa eegaluuf gara daangaatti siqaa jiraachuu isaanii gabaasaaleen garaagaraa mul'isaa jiran. Dhaabbata mootummoota gamtoomanitti eejensiin baqattoota gabaasni haleellaa baqattoota Eertiraa Tigraay keessa jiran gahaa jiru agarsiisuun yaaddessee jira kan jedhe torbee kana keessa ture. Dubbi himaan eejensichaa kan Itoophiyaa BBCtti akka himanitti dhiyeenya magaalaa Shireetti baqattoonni Eertiraa dhibbaan lakkaa'aman ajjeefamuu gabaasonni ibsa maddeen onlaayinaa fi maddeen adda addaarraa mirkaneeffachuu dubbatanii jiran. Gabaasota kana xiyyeeffannoon ilaalla. Gabaasota kana akkuma dhageenyen battaluma sanitti hojjettoota keenya magaalaa Shiree jiranirra michuuwwan tumsanii fi baqattoota Eertiraa gaafachuu yaallee jirra jechuunis ibsanitti jiran. Himannaa hanga ammatti nu dhaqqabaa jiran sirrii ta'uu isaanii mirkaneessuu dadhabnus odeeffannoo gamaggamuuf nu fayyadan sassaabuu itti fufnaa jiran. Qaamoleen mirga namoomaaf falman baqattoonni Eertiraa hedduun hidhattoota naannichaatiin haala suukanneessan ajjeefamuu gabaasni nu dhaqqabee jiras jiran. Torban dabree loltoonni raayyaa ittisa biyyaa Tigraay bahuu hordofee torri wal qunnamtii cufamuu isaatiin wal qabatee gabaasota kana mirkaneessuuf rakkoo ta'uu himan. Bulchitoonni naannoo fi eejensiiwwan baqattoota Itoophiyaa waliin ta'uun nagaa baqattoota mirkaneessuu akka itti fufanis eejensichi BBCtti himee jira. Haa ta'u malee qoltantonni mootummaa federaalaa hojjettoonni siviilii fi humnoonni waraanaa naannicha keessaa baasuu hordofee nageenya baqattoota akka itti mirkaneessuu danda'u ifaa miti jee. Daangaa Eertiraatti tan dhiyoo jirtu mooraan qubsumaa Shimalbaa fi Hidaat jedhaman keessa baqattoonni qubatanii turan wayita bahanitti ji'ootaaf osoo nyaataa fi gargaarsa barbaachisoo ta'aniin argatin rakkoo hamtuu keessa turuu isaa himamee jira. Itoophiyaa keessa walumaa galatti baqattoonni Eertiraa 200 ta'an jiraachuu ibsi dhaabbata biyyoota gamtoomanii baasaa ture kan agarsiisudha. Pireezidaantiin duraanii Afrikaa Kibbaa Jaakob Zuman murtii irratti dabree poolisiitti harka kan kennan torbee kana keessa ture. Jaakob Zuman naamusa dhaddachaa cabsuun hidhaa baatilee 15 manni murtii irratti dabarsee fudhachuun poolisiitti harka kennataniiti jiran. Gara mana hidhaa naannoo isaa jiru bulchiinsa KwaZulu Naataalitti argamutti adoolessa 7 bara 2021 akka imalan dhaabbanni isaanii himeeti jira. Poolisiin osoo namni ganna 79 kun ofii isaaniitiin dhufuu baatanii to'annoo jala isaan oolchuudhaaf qophaa'ee turuu ibse. Zuman torbee dabree dhaddachaa himannaa malaamaltummaarraa erga hafaniin booda hidhaan baatilee 15 irratti murtaa'e. Zuman dilbata dabree poolisiitti harka kennachuu kan dide yeroo ta'u roobii dabree ifumaaf dhaqee harka kennate. Pireezidaantii Zuman ajajaa hidhaa irratti bahee ni raawwatu jechuun gara dhaabbata isaaniitiin ibsamee ture. Intaltii pireezidaantii Zumaa Duuduu Zumaa fuula tiwutara ishee irratti barreeffama gabaabaa maxxansiteen gara mana hidhaa deemaa jiraatus ammallee jabaadha jette. Afrikaa Kibbaa keessatti pireezidaantota irratti hidhaan murtaa'uun isa duraati. Zuman yeroo waggaa 9 biyyattii bulchaa turanitti himannaa malaamaltummaa irratti dhiyaateef ragaa dhiyeessuu didee jedhame.
Kana malees Zuman yeroo pirezidaantii turanitti abbootii qabeenyaa namoota siyaasaa waliin shiraxaxuun sirna murtee kennuu mootummaa irratti dhiibbaa taasisaa ture jedhamuun himatame. Zuman garuu himannaan kun shira siyaasaa irratti adeemsifamaa jirudha jechuun mormachaa jira. Bara 2018 paartii isaanii Afrikaa Naashinaal Koongirees keessaa akka gadhiisan taasifamnillee